Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyya ashama akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii siin jaa alhamdulillahi an nagaa kiyya. Viidiyoo kiyya har'aa namoota baay'ee dhiifama kan isin gaafadhu ta'a booda jechuudha. Gaaffii garagaraa maaf kana dabarsite akkanaan hin jenne garuu dhiifaman isin gaafadha. Durumaa yeroon hojii kanarraa yookaan wantoota takka takka isiniif dabarsuuf yaalu fedhii keessaniin kan wal simu ta'uudha qaba jedheeti jechuudha wantan dabarsu. Fedhii nama baay'ee waan ta'eef viidiyoon kiyyaarraa kunis waa'ee maaliitti yoo jettan namoota tapha kubbaa miilaa yookaan taphoota garagaraa keessattuu kilaboota Awurooppaas ta'e kilaboota akkasumas Afrikaa hordofuuf karaa dhabanii haala kamiin akka itti hordofna jedhanii baay'een nama waan na gaafatee jiruuf jechuudha Suudaan irraa Saudi Arabiyaa kanarraa. Akkasumas shamarranis ta'u gara shamarraniillee ta'u nam takkallee ta'a kan kana gaafatee ni jira waan ta'eef viidiyoo kana qopheessuuf yaalii taasisaatiin jira jechuudha. Karaa appilikeeshinaatiifis tiinis ta'e karaa barreeffamaatiin akka itti hordoftan garuu xiyyeeffannoo jabaadhatti taasisaa jechuudha. Kana hunda isaadha. Karaa barreeffamaatiin hordofuu jalqaba as gubbaa mallattoon kun isinitti ni mul'ata jechuudha. Namni kana hin qabne immoo appilikeeshina kana ni qaba jedheetiin yaada jechuudha. Appilikeeshina Google kana namni qabdan isarra ni seentan jechuudha. Karaa barreeffamaatiin ilaaluudhaaf kilabni tokko yoo waliin taphachaa jiraate haala fakkeenyaatiif kilaba eenyoo jettanii ni barreessitan Baarseloonaa jedhu nama fakkeenyaaf Baarseloonaa yoo jedhee barreesse haala kanaan Isip Barcelona yoon jedhee barreesse akkasitti jechuudha. Barreeffamaan kan isiniif fidu ta'a jechuudha. Amma mirra akka ga'anii fi eenyu akka goolii galchee jiru jechuudha. Kan barreeffamaan isiniif fidu ta'a. Ammalleen eegalle waan ta'eef taphni kun akka isiniif hin dhufne ni ta'a. Karaa gabaabaan akkasitti kilaba deeggartan tokko akkasitti barreeffamaan sarchi gootanii kan hordofuu dandeessan ni ta'a jechuudha. Inni biraan karaa appilikeeshina tokko appilikeeshinni kun Play Store keessa waan hin jirreef Google keessaa kan argattanudha. Google isa kanas ta'e Chrome keessaa ta'u garuu isa kanarra yoo seentan gaarii natti fakkaata jechuudha. Isa kanarra seentanii appilikeeshina kana gadi ni buufattanii jechuudha. Appilikeeshinicha maqaasaa kan hin amma search godhee isin agarsiisu. Haala fakkeenyaatti dhiifama guddaa kun namatti dawalee addaan nokkatuuf yaalii taasiseera dhiifaman isin gaafadha. Appilikeeshina kanarra ni seentanii jechuudha. Google kanarra sana booda bakka search kanarra ni seentan jechuudha. Haala fakkeenyaatiif barreeffama kan hin duraan isinii dabarse haala kanaan hordofuu yoo barbaadan amma Chelsea Liverpooliin tokkoof duwwaan akka injifate daqiiqaa 32 irratti Oliver jiru akka galches viidiyoo isinitti ni agarsiisa. Karaa barreeffamaatiin akkasitti hordofuu hin dandeessu. Appilikeeshina irraa buufachuudhaafis immoo bakka search kanarratti appilikeeshina maqaan isaa HD Streams jedhu search ni godhatan jechuudha. Kan asinitti isin mul'atu kana jechuudha. An gabaabsuuf viidiyoon kiyyaarraa waan dheeraa ta'eef akkan isinii gabaabsuuf maqaa kana fayyadamtanii Google keessatti jechuudha. Play Store keessa jiru HD Streams jettanii ni barreessitan sana booda barreeffama gubbaatti isiniif dhufu kanarra ni tuqxan jechuudha. Gadi jalqaba irratti kan isiniif dhufu kanarra ni tuqxanii Streams sadii duwwaa beta for Android isa jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Yeroo muraasaaf na eeggadha hanga shabakni kiyya dalagu. Sana booda bifa kanaan eega isiniif ba'ee bakka kanarra list variations kan jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Isee kana barreeffama orungaadee kanarra ni tuqna jechuudha. Walumaani yeroo gabaabaan na eeggadha isin jaa jechuudha. Hanga networking kiyya dalagu sana booda an download godheetiin jira. Download godhee isa jedhu kana bifa kanaan yoo isiniif ba'e download ni gootan. Garuu wantan isiniif mallatteessu yookaan wantan isiniif ibsu appilikeeshinni kun mobaayila hundarratti hin hojjetu. Mobaayila dandeettii qaban kanneen keessumaa gigaa raamii qabaatan qofa irratti kan hojjetudha. Akkan yaadutti Note 3, 4 fi 5 akkasumas mobaayilota jarreen 87 irratti ni dalaga jechuudha. Garuu sirii mobaayila xiqqaa irrattis ni dalaga abdiidhaan qaba. Eega bakka sanarra tuqxanii download gootanii mana file manager keessanii ni seentan jechuudha. Waan download gootan sana gadi buufachuuf file manager yookaan isa kanarra ni seentan jechuudha. Isa kanarra ni seentanii waan download gootan tokko bifa appikeetiin kan isiniif bu'ee jiru jechuudha. Isarraa buufatta waan ta'eef isarra ni seentanii sana booda an all kan jedhu kanarran tuqaa sana booda bifa kanaan kan isiniif ba'e yoo immoo akkasitti isiniif ba'e device storage kan jedhu kanarra ni tuqxanii achi boodaas gadi adeemuun download kan jedhu kana keessa ni galtanii sana booda appilikeeshinichi kan as gubbaadhaa isinitti mul'atu kanaadha jechuudha.
HD streams sadii duwwaa beta pack kan jedhu kana isarra tuquudhaan sana booda gadi ni buufattan jechuun bifa haarawaan install gootan jechuudha. As gadi kan isinitti mul'atu yoo wanta akka eeyyama isin gaafatu ta'es eeyyama sana guuttaniidha ni gadi ni buufattan jechuudha. Anamma gadi buuseetiin jira mee application kun akkamitti akka tapha nu dabarsu ilaaluudhaaf applicationicharra ni seenamma jechuudha. Applicationichi kan isinitti mul'atu kana jechuudha. Isarra nan seenaa HD streams kanarra ni seenna jechuudha. Tapha kallattiidhaan kuwaasii miilaa keessumaa kilaboota gurguddaa addunyaa kana garuu kilaboota sadarkaa gadaanaarra jiranuu arguu dandeessan application kana keessatti. Kilaboota kanneen akka kilaboota Awurooppaa akkasumas kilaboota Eeshiyaa ta'ee kilaboota yookaan sadarkaa Champions League'maatiif taphatan hunda isaanii kan ittiin hordofuu dandeessan. Eega bifa kanaan isiniif banamee gara waan hunda application kanarraan hordofuu kan dandeessanudha. Kanneen muuziqaa muuziqaa kan waa'ee aartii jaallattanus isinitti mul'ata. Kanneen garagaraa fiilmiin illee as gama yoo arkiistan akkas jechuudha isinitti mul'ata. Garuu warra kanneen irratti xiyyeeffadhe waa'ee ispoortii waan ta'eef ispoortii jedhu kanarraa ni tuqxan jechuudha kallattiin tapha tokko hordofuudhaaf. Egaa ispoort isin jettaniin booda marsaa gara kanatti isin ni dabarsa jechuudha. Kun akka isinitti mul'atutti kun dhaabbataalee laayiviidhaan kuwaasii dabarsan dhiifama kun beeksisa jechuudha. Beeksisa akkasitti yoo dhufe beeksisatti anatti qindaa'ee jira waan ta'eef dhiifama isiniin jira. Kun dhaabbataalee kallattiidhaan kuwaasii nu agarsiisan. Bileen ispoortii tokkorraa hanga 12 kan qabudha application kun. Kanneen kun hunduu ispoortii kallattiidhaan kan nuuf dabarsanidha. Mee haala fakkeenyaatii fi bileen ispoortii kutaa salgaffaa filadhu fakkeenyaa fi bileen ispoortii kutaa salgaffaa kana haa filatu 9 bileen ispoortii 10 bileen ispoortii 11 bileen ispoortii 8 bileen ispoortii 7 kan feetan keessaanii filattan hundi isaaniitu yeroo xinnoo isinitti fudhata shabakaa ho'aa barbaada malee kan dalagudha jechuudha. Isa 9 kanarraan tuqaa yoo neetworkii ho'aa qabaattan 4 duwwaa P kanarraan ni tuqxan 4 duwwaa P kanarraan ni tuqxan neetworkii ho'aa yoo qabaattan. Sana booda maal irratti hordofuu barbaadda Max Player ammoo application kana irratti hordofuu barbaadda. Kana hunda dhiistanii isin applicationichuma isa irra jirru kana ni filanna jechuudha. HD streams kana isa ni filattan jechuudha. Sana booda obsaan eeggadhaa hanga application kun hojjetu jechuudha. Beeksisni garagaraa irra ni seena jechuudha. Application kana dhiifama of kolchaadha akkasitti jechuudha. Beeksisni yoo irra seene ta'e akkasitti bakka kanarra tuquun irraa ba'uu ni dandeessanii. Garuu beeksisa anatu itti qindaa'ee jira jechuudha. Akkam beeksisaan qunnamunatu taasifatee jira. Akkasitti eega barbaadeen booda taphatamaa jiru laayivii isinii fida. Yoo screen mobile keessanii irratti ilaaluu barbaadan isee kana irratti tuqxanii yoo asumatti guddistanii ilaaluu barbaadan kanneen lamaan fayyadamuudhaan ilaaluu ni dandeessan. Dhiifama amma search gochaa jiran malee isin agarsiisne tanii neetworkiin kee xinnoo dadhabaa waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan mee amma 6 filadhu kana dhiiseeti jechuudha. Bileen ispoortii 6ffaa kutaa 6ffaa isaa filadhu yookiis 3 filadhu 3 kana filadhu mee. Sana booda 4 duwwaa kanarraa ni filattanii haala kanaan jechuudha akka isiniif galu abdiidhaan qaba jechuudha. Xiyyeeffattanii akka illee hordoftan abdiidhaan qaba inshallah. Please share akka waliif gootan kanneen deeggartoota garee kilaboota addunyaa keenyaa taatan kanneen akka Saifuddin Kamal fa'aa ni jira jedheetiin yaada jechuudha. Tokko yoo isiniif hojjechuu didee har'a deemtanii ni barbaadan jechuudha. Kan hojjetu nama fakkeenyaaf 6 filadhu 6 kanarratti tarii darbaa jira ta'a jechuudha. Kan feetan keessa application kanneen kun beeksisa jechuudha. Kanneen hundinuu kanneen waa dabarsanidha jechuudha. Keessumaa live tapha kan dabarsanudha. Ammas kanuma filanna. Obsaan eeggatan jechuudha. Inshallah isiniif gala jedheetiin hawwiidhaan qaba jechuudha. Akkasitti obsaan eeggatan akka isinitti mul'atu amma search gochaa jira jechuudha. Bileen ispoortii kutaa hunda kan of keessaa qabudha. Bileen ispoortiin immoo dhaabbata ispoortii dabarsuun addunyaa kanarraa isa duraadha jedheetiin yaada. Amma application kun inshallah kan waliin hojjetu ni ta'a jechuudha. obsana يقتن تنوسين تركيا وأني بربادة ملي مهم جدا مثل ما قال ويريد أن يوني من بين الثلاث الأوائل. كان دبر سودان ديسان جتورا. ديسان application باي بريدة دا تفضل يا أحمد. application باي بريدة ساتي جورا كسيت لايفي سبورت أردفو ندان ديسان أسر ريو تكتن باي كان قد سوتا أي جورا. تفضل.
akkasitti hordofuu ni dandeessan jechuudha. Anamma guddiseetiin jira. Neetworkiin kiyyallee baay'ee waan dalagaa hin jirreef dhiifama sin godha jechuudha. Xinnoo neetworkiin kiyya waan dalagaa hin jirreef dhiifama sin gaafadha. Haala kanaan appilikeeshina kanaan yeroo neetworkiin kiyya hojjetutti kan waliin hordofnu ni ta'a jechuudha. Haala kanaan appilikeeshina ispoortii garagaraa hordofuu ni dandeessu jechuudha. Kan isinitti mul'atu kun amma laayivii kallattiidha jechuudha. Tamsaasa kallattii kan isinitti mul'atudha. Kanaan irraa ba'eetiin jira jechuudha. Haala kanaan ispoortii laayivii hordofuu kan dandeessan ta'a jechuudha. Inni biraan YouTube keessatti haala kamiin akka itti hordoftan gabaabinaan kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. YouTube irra ni seentanii jechuudha. Beeksisa ifama. YouTube irra ni seenna jechuudha. YouTube kiyya kanallee akka subscribe naaf gootan kabajaan isin yaama jechuudha. Obsaan eeggattan hangan YouTube kiyya search godhee isin agarsiisu jechuudha. Asirra ni tuqna. Jaafar Kamaal kana ni argitan search godhamee jira jechuudha. Sana booda isarra ni tuqtanii achi booda subscribe ni gootan. Namni subscribe hin goone yoo jiraattan jechuudha. Subscribe barreeffama diimaa kanarra tuqtanii sana booda mallattoo notification gurraattii kanarra tuquudhaan dhiisuu ni dandeessan jechuudha. Inni biraan tapha barbaadan YouTube irratti laayivii haala salphaa ta'een akkamitti akka argattan garuu tapha hunda miti kan isin argachuu barbaadan. Tapha kilaba barbaadan maqaa isaatiin search ni gootan. Anamma fakkeenyaaf Barcelona live jedheetiin barreessa jechuudha. Barcelona akkasinitti mul'atu Barcelona live gubbaa kanarra kan jiru kana. Akkasitti search gootan amma laayivii Barcelonaati akkasinitti mul'atu. Garuu anama mi afaan Arabiffaatiin akkasuma Barcelona Mubashar jedhee yoon barreessu Barcelona Mubashar jennee ni barreessina jechuudha. Barcelona Mubashar haala kanaan ifama Mubashar search ni gootan jechuudha. Sana booda as gaxxinnoo ni deemtanii as kan isinitti mul'atu YouTube channel kanarra ni seentanii jechuudha. Mubaarayatil yawm bas Mubashar yalla shoot kan jedhu kana subscribe gootanii kana jalatti illee Barcelona kana yeroo hunda kan live dabarsu ta'a. Xinnoo see akkas gada deemuun Barcelona fi Real Madrid live hordofuu kan dandeenyu ta'a amma jechuudha. Akka fakkeenyaatti taphni kun amma live kan dabraa jiru ta'a jechuudha. Dhiifama beeksisarra waan jiruuf nu agarsiisuu hin danda'u jechuudha. Asuma jalaa argachuu ni dandeessan laayivii bifa salphaa ta'een akkasinitti mul'atutti haala kana laayivii ispoortii hordofuu ni dandeessu. YouTube kiyyas ta'ee Facebook kiyya irratti akka na hordoftan kabajaadhaan isin yaama. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.